Abu Mus'abiin ajjeesuuf qophaa'ee hoogganaan cimaan hoogganaan cimaan bakka jirurraa meeshaa bitatee dhufee bakka an jiru kana jiru muftii waa beeti dhalataa shirka na bira jira sagaleen kulliin na bira jira sagaleen kulliin warra isa wajjin jirullee warra wal mari'atanillee na bira jira summa wallahi maaliifi isa akkaataatti dhufe akkaataa magaalaatti seene akkaataa meeshaatti bitate kulli maal irratti argachuu dandeette Abu Mus'ab jettanii na gaafachuu dandeettan jaggidan akka nagaa Oromooti guyyaa awwala ustaaz Kamaal Hibboo sagalee san irratti ani maal dalage mataa isaa kanatti bilbilee matama isaa kanatti bilbilee muftii akkanante fati muftii miti fati akkanan ta'ini raayii kee kennii jennaan gadi bahee suuraa kiyya irratti dubbii godhe suuraa kiyya isan maxxanse awwala duraa isan maxxanse guyyaa san irraa maal naa yaada namni kun jechuu nama itti godhe anillee summa wallahi nama itti godhe nama biyya isaanii godhe nama itti godhe shamare naa jiraadhu waan irratti yaadamu guyyaa san irraa haasoysiiftee waraabdee kulli shay'ii arra aakira naa kennite jechuu bakka gayan namoota wal mari'atanii namoonni gariin kanatti dhiyaatu ko waliin nyaatu riyaadii fi naannawa riyaad dammaam isin yaa galu waan haasaya isaa keessa jiru jechuudha dhumatee jira mana Abu Mus'ab soqutti jirra kana dalagaa nurratti dhiisiidha sagaleen bira jiru sagaleen isaa ka haasayame jechuudha fatii waabee aan dhalataa shirkaati dhagaa Oromoo namoonni isa wajjin jiran namoota natti dhiyaatu ka inni maqaa dhahe achi keessatti sagalee tana wanni isin dhageessisuu dhabuuf amma yeroo ammaa kana namoota kana takka takkaanti bilbilee qoradha haasaya isaa keessa namoonni kun waan dhufaniif akkanaan itti xaxamammoo waliin jirammoo sobammoo namoota natti dhiyaatu argitanii bakka eenyutu ajaja kana kenne eessaa dhufee ajajni kun Abu Mus'ab kararraa goruu qaba badhaadhinnattu bite akkanatti jirti sagaleen badhaadhinnattu bite badhaadhinni waan isa bitee jedhuuf Abu Mus'abin kararraa qabu qabna kana malee Oromoon hin jiraattu sagaleen kanattu jira namoota kana keessatti namoota natti dhiyaatuttu jira ka ani shakkine ka dhiyootanallee mataa waliin haasaye waan kana keessa harka qabamuun qabu bilbilee gaafadha dura la jaarsetti erga ummatoonni sagalee kana an qabsiise rabbi isin halaalu tokkochi keessan Facebook irratti gadi dhiisina na yoo ani waa ta'e fakkii jechuudha isin biratti erge suuraaf sagaleellee yoo rakkinni wayii naga'e suuraaf sagaleellee haga ani gadi dhiisa namoonni kun qoratamee seeraan jedhamutti nam tokko gadi dhiisina namoota waan kana hiyyaadanatti jedhee sammuu keessan yaanne hunda haasayaa achi keessatti jechuudha isinii galaami am wanni ana haasawu kun kana wajjin nama tokko ajjeechaallee itti murteessin nama tokko shirarratti illee dalayin dhageettani kama kalee ustaas Kamaal irra dalagamin irra dalagamuu deema jechuudha akkasi karoorri haasaya baay'eetu jira likoordii 15 jira waan torbee tokko ol haasayame kaamilan bira dhufe jechuudha alhamdulillah walakin ani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u isin yaani guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u guyyaa rabbii jedhe malee hin du'u walakin rabbi natiisurraan kaameraa duwida isarratti fe'uudha fide waan inni ganama galgala naa yaadu kaameraa duwida irratti fe'e wayita inni suuraa kiyya maxxanse guyyaa tokko irraa dubbadhe guyyaa inni narraa haasayaa ture guyyaa tokko deebii deebisee fi deebii siin deebisu jedheeni dhiise walakin amma gama ruuhii kiyyaa deemnaan dhageette ruuhiiti ani hin beeku ka mumkin karaa deemuun mala bakka inni bahee seenuun quba qabna walgahii inni seenee bahu quba qabna jedha
karaa deemuun mala mumkin osoo ani niyyatiin namni kun na ajjeesu mala nama natti ajaje ruuhii tiyyaaf tokkoffaa mudiirri isa isin yaa'imaan hanamma akkaataa itti of eegu ana beeka jeejitan akkaataa ruuha kiyyatti eegu anattu beeka kaleessa wayita badhaadhinnatti tuule sadarkaan kun narratti gahee hin beeku wanni kunillee narratti dubbatamee hin beeku narratti mari'atamee meeshaan narratti bitamee mallaqaan narra bitamee Abu Mus'abin kararraa qabnu jedhanii waan maraan osoo ruuhiin tiyyan bahin kan namni kun naa bahe alhamdulillahi thumma alhamdulillahi faaruu rabbitti haa jiraatu kaani ammoo kaani ummatoota kaan itti bilbilee takka takkaan gaafadha sagalee inni waraabe kulli nama inni maqaa dhahe kariyaadiin jiru kanaannawa riyaad jiru kulli itti bilbilee gaafadha maaliif sadarkaa kana narratti yaaluun gayame rakkoon ambaraadhinnatti yoo bitame bilisa eenyuun hin gaafadha waan dalagu keessatti eenyuun hin gaafadha isinii jalaa miti walaakin sadarkaa nama ajjeechaa itti gayan meeshaa itti bitatanii mana namaa itti soqan Oromoo dhagaa bakka jettan hundaa dhagaa Fati Waabeeti hoogganaan paartii Abu Mus'abin ajjeesuu deemtu sagalee kullin na bira jira kana sagalee akkamitti mee nu agarsiisi jettan namoota kanatti bilbilee qoradhee wajjaan baasee sagalee hawaasa Awurooppaatti kennee jira Ameerikaa kennee jira Kanaadaa kennee jira hawaasni kun shuurii gadi bahee dubbatee sagalee kana wajjin maxxansa ummatoota kana haga qorannutti ammoo maqaa isaanii sooshaal miidiyaa irratti dhayamu hin hayyamu ni qoradha dura xariiqa nama kanaatiin jira moo xariiqa nama kanaatiin hin jiran kana beeka Fatii Waabeeti dhalataa shirkaati shuuriidha sagaleen na bira jira rikoordii 15 oltu na bira jira wanni torbee 15 irra irratti mari'atamaa ture amma ka xumuraa bakka an jiru dhufanii mana kiyya soqutti gadi ta'an eega ka xumuraa geette dubbii tana isiniin gahe kan akkasitti beeka hundi keessan ummatoota kaan ammoo dhibbarraa dhibbatti qoradhatti bilbile mataa mataan hawaasni as keessa jiru ummata kana kulli ni beeka ibseellee jira namatti beeksiseellee jira jara tanallee rakkoon tokko ka'ee rakkoo sanirratti hawaasa kana jaratan jarri tun anaan qabsoo akka tokkotti oofna siyaasa irratti walaa kan lafnu malee qabsoon kenna tokko walaakin waan ammootummaa irratti waggaa lama duule arraba meeqaan gadi taa'e sokondii takka keessatti ana ajjeesaaf na soyti akkanatti mataa isin haa galu mataa isinii haa galu wanni kun mataa keessan haa seenu waan kana ta'eef namoota kaan riyaadii fi naannawa riyaad jiru itti bilbilee gaafadha akkasumattu namaayyuu namaallee kennee jira dubbii tana namaa kennee jira jarallee namaa kennee jira rakkinna wayii yoo ka'e akka jara tana taate sagalee wajjin waa hunda wajjin kanaaf jabaadhaa kaani ammoo gara seerri jiruun qaanunni jiruun ana rabbi na tiisuun osoo ani niyyatiin kararratti na dhayanii osoo du'e eenyummaa kiyyan beekan hoogganaan jala tanaa Fatii Waabeeti akkasi quba qabaadhaa kanaan ala ammoo ani gosa qaba ardaa qaba bakka itti dhaladhe qaba akkaataa ta'aamula itti ta'u teettanii eeydan kun hawaasa Oromoo kulli akkasin na jabaadhaa wabillaahi tawfiq suuraa isaallee isinii maxxansa namni biraallee isinii maxxansa sagaleedhaan haasayame wajjin akkaataa natti yaadamu wajjin akkaataa ittiin ajjeesan wajjin akkaataa mana kiyyatti soqan wajjin kulli rikoordii 15 moo 16 akkasi badheessan isinii maxxansaa وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرفني الآن والله الرفني وان كان تقارير إساء حق بوية تربي كانت بوية رانا تلفلالا نما إساء فكاتني أنا الربصة الرقورات ران أسين أمو الرا ورابا كآكرا كاليس ورابني نائرغان كآكرا كاليس ورابني نائرغان
namoota inni maqaa keessatti dha'u jira namoota san wajjaan baasaa itti bilbilee waan keessa sagalee isaanii waan hin dhaga'iniif sagalee isaa qofa waan dhaga'eef namoota kana wajjaan baasee jaarsatti kennee jira garuu akkasitti beekamuu qaba jarrillee riyaadiin keessa naannawa riyaad inni dammaamirraa dhufe akka haasaya isaati kunaan eeda seenee dammaamirraa wanni marti xumurame shubbuutiidha kulli haasaya isaati keessa jira naa jabaadha abumus abguyyaa rabbi waa jedhe malee waan ta'u akkatti rabbiin kun natiisu argitanii summa wallahi anattu dharan qabnee natiise alhamdulillah beekaa sana akkasitti naa jabaadha wa ilaalleeqaa wassalaamu alaikum